Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kanaa viidiyoo kana keessatti kan waliitiin barannu kadhannaa jechuun maal jechuudha? Kadhannaan maal of keessatti qabata kan jedhuu fi waa'ee kadhannaadhaan wal qabatanii gaaffiiwwan yeroo hunda ka'anitti deebii kan deebifnu ta'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan isin affeeraa. Yoo xiqqaate ji'oota lamaa oliitiif jechuudha walirraa fagaanneetu jira jechuudha. Tajaajila irraa kan inni fagaadheef haala mijataa keessa waan ani tureefidha jechuudha. Haalli inni keessa ture immoo egaa kana fakkaata. Yaadayna bora karraa miti waan hundumtuun darbaa akka galaanaatti dachee ergisaa jirra addunyaa dabartuu takka gammachiiste takka dallansiistu biyyi dhaala keenya Yerusaalemini achini jiraanna baruma baraani yaadayna bora karraa miti waan hundumtuun darbaa akka galaanaatti. Ammas egaa gara tajaajilaatti kan hin deebi'e haalli mijatee osoo hin ta'in haalli ani keessa jiru akkuma argitan isa kana fakkaata jechuudha. Egaa tajaajila keessatti haala mijataa qofa eeguu osoo hin ta'in haala jiru hunda keessatti Waaqayyoon tajaajiluun barbaachisaa waan ta'eef egaa isinis immoo sagalee kana kan dhaggeeffachaa fi barachaa jirtan haalli mijatee akka isinis haala gaariidhaan tajaajila argattaniif haala mijeessuu akka dandeessan abdiin isinirraa qaba. Barnoota koorsii walitti fufiinsaa ta'e barachuu kan barbaaddan akkasumallee istiidiyoo mijeeffadhee tajaajila kiyyatti haala gaariidhaan akka hin deebi'uu fi kan deeggaruu feetan obboloonni kiyya jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kanaan 912768751 karaa iimoo, karaa waatsaappii fi karaa telegiraamiitiin na dubbisuu dandeessuun isiniin jedha. Guddaa galatooma. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti waliin darbanaa jechuudha. Jalqaba irratti kadhannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha. Kadhannaa jechuun daandii dhalli namaa uumaa isaa, waaqa isaa kan isa uume ittiin argatee ittiin isa galateeffatu. Akkasumallee waan balleesseef yookiin badii isaatiif kan ittiin dhiifama gaafatu. Rakkoo fi dhiphina isaa baasee kan ittiin uumaa isaatti ittiin himatu kadhannaadhaan jechuudha. Kadhannaa jechuun adeemsa dhalli namaa uumaa isaa wajjin ittiin wal arguudha jechuudha. Akkasumallee adeemsa dhalli namaa uumaa isaa wajjin waliin dubbatudha jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle Museen guyyaa 40 fi halkan 40 tulluu Siinaa irratti kan inni Waaqayyoon uumaa isaa wajjin si'a 570 oliif waaqa isaa wajjin kan inni ittiin dubbachaanii ture kadhannaadhaan akka ta'ee fi firiin kadhannaa isaa immoo saanduqa kakuu Waaqayyoo yookiin taabota Waaqayyoo akka inni uumaa isaarraa fudhatu isa taasiseera jechuudha. Kanaaf nutis adeemsa kadhannaa keenyaa kana keessatti wantoota rakkannee uumaa keenyatti kan ittiin himannu waan nu barbaachisu immoo uumaa keenya yookiin waaqa keenya irraatii kan ittiin gaafannuu fi rakkoo fi dhiphina keenya keessaa bahuudhaaf Waaqayyootti iyyannaa keenya kan ittiin dhiyeeffannu. Akkasumallee waan barbaanne Waaqayyoon gaafannee deebii kan ittiin argannu inni guddaan kadhannaadha jechuudha. Kanaaf egaa kadhannaan wantoota gurguddoo fi ijoo sadii of keessaa qaba jechuudha. Isaanis eebba, dhiifama gaafachuu fi galata of keessaa qaba jechuudha. Namni yeroo hunda waaqa isaa kadhatu ni eebbifama. Abrahaamiin yoo fudhannee ilaalle jechuudha yeroo hunda Waaqayyoon uumaa isaa waan kadhatuuf waan galateeffatuuf jechuudha. Akka urjiiwwan samiirraa akka cirracha galaanaa sin eebbisa jedhee Waaqayyoon eebbiseera jechuudha. Keessattuu seera uumamaa boqonnaa 12 yoo dubbisne jechuudha. Abrahaam sanyii ta'e nan eebbisa, warra si eebbisanis nan eebbisa, warra si abaaran immoo nan abaara jedhee warra isa eebbisaniyyuu Waaqayyoon akka eebbisuu danda'utti waadaa guddaa isaaf galeera jechuudha. Firii kana yookiin immoo kennaa kana Abrahaamiidhaaf kan Waaqayyo irraa kennisiisuu danda'e inni guddaan kadhannaadha jechuudha.
walitti dhufeenya inni kadhannaadhaan waaqayyoon uumaa isaa wajjin qabudha jechuudha. Inni itti aanu immoo kadhannaan of keessaa dhiifama gaafachuu of keessaa qaba jechuudha. Guyyaa guyyaatti jiruu fi jireenya keenya keessatti jechuudha. Kallattii adda addaatiin ni balleessinaa, yakka raawwannaa, afaan keenya namaa dubbannaa, ija keenya namaa ilaallaa, gurra keenya namaa dhaggeeffachaa oollaa. Waan balleessinee fi badii keenya kana hundaa fi fuula waaqayyootti kadhannaadhaaf gaafa dhiyaannu yaa waaqayyo dhiifama naaf godhi, natti araarami, akka arjummaa keetti akka dhiifama keetti araara naaf buusi, cubbuu kiyya haqeetiin irraa balleessi, namicha na qulqulleessi jennee akkuma macaafa qulqulluu irratti cubbuun keessan akka dhiigaa diimaa biluu yoo isin taasiseyyuu ani immoo cabbii caala isiniin addeessa jedhee Isaayyaas boqonnaa 1:18 irratti dubbate sana cubbuu keenya irraa qulqullaa'uudhaa fi waaqayyoon dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon karaan ittiin dhiifama ittiin gaafannu keessaa inni tokko immoo kadhannaadhaan jechuudha. Inni biraan immoo kadhannaan of keessaatii galateeffannaa of keessaa qaba jechuudha. Waaqa keenya uumaa keenya kan ittiin galateeffannu ganama gaafa lafaa kaanu waaqa nagaadhaan na bulchite dukkana hamaa kaleessa galgalaa keessa na dabarsitee kanaan kan na geesse hafuurota hamootaa fi jiruu fi jireenya keenya keessatti kallattii adda addaatiin boollatti kiyyootti nagatuudhaa fi yeroo hunda dorgommiidhaan anaan miidhuudhaa fi kan yaadan hamootaa fi jalloota narraa eegdee gaarummaaf tolummaa keetiin kanaan kan na geesse galanni siif haa ta'u jennee galgalas gaafa irriiba rafuudhaaf deemnu rafuu keenyaan dursa waaqayyoon irriiba keenya keessatti jireenya keenya hunduma keessatti akka inni nu eeguu fi nu eebbisuuf waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin galateeffannuu fi oolmaa waaqayyoon nuuf taasise hundumaa fi kan ittiin waaqayyoodhaaf galata ittiin dhiyeessinu keessaa inni tokko kadhannaadha jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti kadhannaa jechuun wanta hawwanii fi wanta barbaadan tokko waaqa biraa kan ittiin fudhatan yookiin immoo kan ittiin argatan dildila guddaadha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa isinii kennamaa, barbaadaa ni argattu, balbala rukutaa isinii banamaa, kan kadhatu hundumtuu in argata jedhee wangeelaa Maatiyoosi boqonnaa 7:7 irratti kan inni dubbate jechuudha. Kanaafuu nutis wanta barbaannu tokko, wanta feenu tokko waaqa keenyatti, uumaa keenyatti kan ittiin itti himannu keessaa inni tokko kadhannaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaatti wantoonni nu barbaachisan hedduutu jiru jechuudha. Wanti nuti jiruu fi jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti waaqayyoon biraa argachuudhaaf feenu yookiin barbaannu hedduudha jechuudha. Kan fayyaa dhabe fayyaa barbaada. Jechuudhaaf waaqayyoon uumaa isaa kadhata. Kan nageenya dhabe nageenya argachuuf waaqayyoon uumaa isaa kadhata. Kan qabeenya dhabe qabeenya argachuudhaaf waaqayyoon uumaa isaa kadhata. Kan gaa'ila dhabe illee akkasuma gaa'ila argachuuf waaqayyoon uumaa isaa kadhachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf waaqayyoon akka nuti kadhannuu fi karaa nuuf kenneetu jira jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti akkana jedha jechuudha. Isin keessaa namni tokko yoo dhukkubsate yookiin immoo ogummaan yoo itti hir'ate waaqayyoon isa nama hundaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennuu danda'u waaqayyoon uumaa isaa haa kadhatu jedha. Innis ni kennaafi garuu immoo osoo hin mamin yookiin immoo osoo hin shakkin kadhachuu qaba jedhee Yaaqoob jechuudha ergaa isaa keessatti barreesseetu jira jechuudha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:5 irratti akkuma barreeffamee jiru jechuudha. Kanaafuu waan feenu waaqayyoon biraa argachuudhaaf kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Gaafa kadhannu kana immoo shakkiidhaan osoo hin taane, mamiidhaan osoo hin taane amantii guutuudhaan kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Warreen amantiin guutuudhaan waaqayyoon kadhatanii fi waaqayyoon kadhannaa isaaniitiif deebii isaaniif deebiseera jechuudha. Kanaaf amantiin barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu macaafa qulqulluu keessatti akkuma beektan waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa kan turte fayyaa argachuudhaaf gara gooftaa isheetti kan dhiyaatte dubartittiin uffata gooftaa gaafa tuttu maal taate ni fayyite. Gooftaanis maal jedheeni amantiin keessi fayyiseeraa jedhe. Kanaafuu shakkii malee amantii guutuudhaan yoo kadhanne waan kadhanne kamiyyuu waaqayyo irraa ni arganna yookiin immoo ni fudhanna jechuudha. Waaqayyoon hundaaf laatu sooressa hiyyeessa xiqqaa guddaadha jedhee halluudhaan gosaan osoo adda adda nama hin qoodin harka guutee hundumaaf laachuu danda'u waaqayyoon yoo kadhanne waaqayyo irraa waan barbaannu hundaa kan ittiin argachuu dandeenyu kadhannaadha jechuudha. Kadhannaa jechuun wantoota waaqa irraatii nuti barbaannu kan ittiin argannu riqicha waaqayyoo fi dhala namaa wal quunnamsiistudha jechuudha. Kadhannaa kana immoo gaafa kadhannu of eeggannoo nuti guddaan taasisuu qabnu maali yoo jenne shakkii malee kadhachuu qabna jenneera. Lammaffaan immoo akka fedha foon keenyaa fi yaada foon keenyaatti osoo hin ta'in gaafa kadhannu akka fedha waaqaatti kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kadhannaan akka fedha waaqaatti kadhatamu hundi deebii ni argata jechuudha. Akka fedha isaatti yoo waaqayyoon uumaa keenya kadhanne waaqayyoon kadhannaa keenya nuuf dhaga'a. Akka inni kadhannaa keenya nuuf dhaga'u yoo beekne immoo waan kadhanne hundumayyuu waaqayyo biraa akka argannus ni beeknaa jedha. Qulqullichi Yohaannis 1:5 lakkoofsa 14 hanga 15 gaafa dubbisu.
Kanaafuu kadhannaan keenya akka inni Waaqa biratti fudhatama nu argatuu fi Waaqayyoon kadhannaa keenya akka nu dhagahuu fi nutis immoo kadhannaan keenya dhagahamuu isaa akka beekuu dandeenyuu fi akka fedha Waaqayyootti Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Warreen akka fedha Waaqayyootti Waaqayyoon kadhachaa turan kadhannaa isaaniitiif deebii argataniiru. Nutis deebii akka argachuu dandeenyutti Waaqayyoon akka fedha isaatti isa kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo dhufu kutaa lammaffaa keessatti kadhannaa maaliidhaaf kadhannaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kadhannaa maaliidhaaf akka kadhannu osoo hin beekin kadhachuun barbaachisaa miti waan ta'eef. Shifeerri tokko yookiin konkolaachisaan tokko eessatti akka konkolaachisu osoo hin beekin callisee kan konkolaachisu yoo ta'e galma isaa yookiin immoo gahumsa isaa hin beeku jechuudha. Namni kadhannaa kadhatu tokkos maaliif akka kadhatu osoo hin beekin fuula Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee kadhannaa kadhachuudhaaf kan yaalu yoo ta'e kadhannaan isaa guutuu isaaf ta'uu hin danda'u waan ta'eef iyyuu nutis maaliif akka kadhachuu qabnu beekuun barbaachisaa waan ta'eef kutaa lammaffaa qophii keenya keessatti kanaatiin kan wal arginu ta'a waan ta'eef hundi keessan viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraa akka ga'u immoo laayik gochuudhaaniin yeroo dhufutti qophii biraadhaan hanga wal arginutti nagaadhaan tura. Wasbaata Egzaabeer.